Har'ammoo kan ilaallu saayid effektii yookaan hojii dalgaa yookaan akka miidhaatti qorichoonni ulfa ittisuuf kennaman yookaan fudhataman fiduu danda'an kan jedhudha. Saayid effektii isaanii keessumaa kanneen hormoonii qaban. Isaanis kanneen akka sa'aatii 72 keessatti fudhatamu, kan guyyaa guyyaan liqimfamuu fi akkasumas kan irreefaa keessa galu kun isaan kun hormoonii qabu. Saayid effektii isaanii ilaalameera. Kaayyoon viidiyoo kanaa egaa wanti hubatamuu qabu kana fayyadamaa kana fayyadaminaa jechuu osoo hin ta'in yookaan hin fayyadaminaa fayyadamaa jechuu osoo hin ta'in akkuma waliigalaatti saayid effektii isaanii akka beektanii fi beekuun immoo barbaachisaadha. Dabalataanis qorichi kamiyyuu akkuma faayidaa qabu miidhaa ofiis ni qabaata. Kunis akkuma miidhaa isaa yookaan saayid effektii isaa beektaniif qofadha jechuudha. Sababni isaas hormoonii waan qabaniif warri kun. Kan gadameessa keessa galu kan luuppii jedhu sun yeroo hedduu saayid effektii baay'ee hin qabu. Sababni isaas hormoonii hin qabu waan ta'eef kan hormoonii qaban kanneen akka sa'aatii 72 keessatti isa kennamu, kan guyyaa guyyaan liqimfamuu fi kan irree keessa galudha. Isaan kun hormoonii qabu waan ta'eef akkuma faayidaa qaban saayid effektiis qabu. Mee saayid effektii isaanii yookaan miidhaa isaanii waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun jalqabaa. Kiniinii yookaan qorichi ulfa ittisuuf fudhataman akkasumas kan irree keessa galu gosa hormoonii istiroojiinii fi piroojestiroonii jedhaman kan of keessaa qaban yoo ta'u, ulfa ittisuurraa alatti darbee saayid effektii garaagaraa yookaan rakkoo garaagaraaf dubartoota saaxiluu danda'u. Isaan keessaa kanneen gurguddoo kan jalqabaa marsaa laguu gidduutti dhiiga xixiqqaa ofirratti arguu spotting or breakthrough bleeding jedhamu. Darbee marsaa laguu gidduutti dhiigni jiraachuu danda'a xixiqqaatee. Breakthrough bleeding jedhaman kun soo marsaa laguu ni jeeqachuudha. Akkasumas olol jechuu fiduu danda'a. Tariitii mallattoo akka olol jechuu yookaan akka isa ulfi uumamee fa'a fakkeenyaaf lollachiisu jedhamu fiduu danda'a. Akkasumas dhukkubbii harmaa fa'aa fiduu danda'a. Kana malees boowwoo mataa kanneen akka miigireenii fa'aa namatti cimsuu danda'a. Boowwoo mataa sasalphaa akkasuma boowwoo mataa kan cimaa kan miigireenii jedhamu namatti cimsuu danda'a. Even nama miigireenii hin qabnellee darbee amala mataa dhukkubsuu fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas ulfaatina qaamaa dabaluu danda'a. Ulfaatinni qaamaa akka dabalu taasisuu danda'a. Yeroo hedduu ulfaatina qaamaa dabalaa tokko biratti immoo ulfaatinni isaanii akka irratti godhu. Baay'inaan garuu ulfaatinni ni dabalu. Akkasumas miirri isaanii akka geeddaramaa ta'u taasisa. Mood changes kan jennu. Miira geeddaramaa yookaan muuriin isaanii amma kan jijjiiramu akkasumas mukaa'umaaf even dipireeshiniif ni saaxila darbee. Kana malees marsaa laguu hambisuu danda'a gonkumaa. Jeequu qofa osoo hin ta'in marsaa laguu tootaalee akka taasisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo hir'achuu fedhii walqunnamtii saalaa fiduu danda'a. Decreased lipido sen fedhiin walqunnamtii saalaa kan duraarra hir'achuu. Kana malees immoo rakkoowwan hormoonii garaagaraa qaama keessaa jeequu kan akka taayiroodii fa'aa jeequu danda'a. So namni dhibee taayiroodii qabu yoo qorichoota akkasii fudhachuu barbaadde ogeessa fayyaa ishee mariisuu qabdi. Hormoonii kana jeequu danda'a waan ta'eef. Akkasumas qaamni saalaa dubaraa goguu yookaan vaajinaal diraayinees fiduu danda'a. Qaamni saalaa isaanii akka gogu taasisuu. Kunis sababa dhangala'aan qaama saalaa dubaraa irraa maddu hir'atuu fi qaamni saalaa isaanii hin gogaa yeroo goguu kana immoo yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubbii qabaachuu danda'a jechuudha. Garbiraan ulfi gadameessa alatti akka uumamu gochuudha. Ektoopiik piregnaansii uumuu fi rakkoo isa wajjin wal qabatanii dhufan baay'ee dhiiguu opereeshinii barbaaduuf fiduu danda'a jechuudha. Keessumaa inni sa'aatii 72 kuni yeroo hedduu ektoopiik piregnaansii fida. Kana yeroo hedduu ni mul'ata jechuudha. Sa'aatii 72 liqimsu ulfi uumamne seetu isaanii haa ta'u malee ulfi uumameera kan inni uumame immoo gadameessa alatti ektoopiik piregnaansii carraan fiduunsaa ol kaa'adha jechuudha. Akka waliigalaatti egaa qorichoonni ulfa ittisan kan hormoonii qaban akkuma faayidaa qaban saayid effektii qabu. Saayid effektiin isaanii kanneen gurguddoos immoo akkuma nama jedhee marsaa laguu gidduutti dhiiga xixiqqaa ofirratti arguu, ol guuruu yaaduu yookaan olol jechuu, dhukkubbii harmaa qabaachuu, mataa dhukkubbii qabaachuu, kan miigireenii qabaatan itti cimsuu, ulfaatina qaamaa dabaluu, miira geeddaramaa yookaan muud cheenjii fiduu, laguu hambisuu, fedhii saalaa hir'isuu, qaama wal hormaata saalaa dubartootaa gogsuu kan vaajinaal diraayinesii fiduu, akkasumas hormoonota qaama keessaa kanneen akka taayiroodii jeequu fi akkasumas ulfi gadameessa alatti akka uumamu taasisuun ni mul'ata jechuudha. Kun akka saayid effektiidha. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Galatooma turtii gaarii.